qarshii hangana yoo jedhe qoosaadhumaan gurbaan qeebaltu jennaan allaka nikaan godhamee jira jaartii isaati harka qabatee fudhachuu danda'a jechuudha. Sadaffaan haadha manaa isaa kan hiikee jiru tokko rajaatu sideeffadhe yoo jedheen qoosaadhumaan deebiteeti jaartii isaati. Asirratti namni haadha manaa ofii dhiira biraatti heerumtee kaatu malee taatu jettanii yookaan qoyga haa xumuruti. Ayaa daftari maayifar ballakkiriidha. Galatoom. Yoo fakkeenyaaf namni tokko bakka tokko taa'ee sadiin siika jedhe sadanuu hin bu'amoo tokko ofa bu'a. Kanarratti khilaafa jira. Dhiirri tokko haadha manaa isaa yeroo tokkoon siika jedhe jennaan baatiin sadi osoo hin gahin rajaatu yoo jedhe jaartii isaatii deeffachuu hin danda'a. Yoo yeroo tokkoon hiike jechuudha. Yoo immoo yeroo nama deebi'ee hiike baatiin sadi osoo hin dhumin rajaatu yoo jedhe deeffachuu danda'a. Sadaffaa irratti ammoo chaansiin hin jiru. Baatiin sadi dhumullee dhumuu baatullee jechuudha. Yeroo sadi irra deddeebi'ee fakkeenyaaf fatara jechuudha. Fakkeenyaaf amma har'a hiikee torban tokkoon booda ammas lama buuse jedhee kabiraa yoo buuse jechuudha. Sadi yoo buuse isaan adda baatee ji'a sadi lakkaatee xumurtee kaatee jaarsa biraatti heerumtee jaarsi yoo si hiikee isa kana deebi'uu dandeessi malee abadan deeffachuu hin danda'u. Yoo ammoo yeroo tokko qofaan hiikee jechuudha. Baatiin sadi dhume deeffachuu hin danda'a. Haala kamiin nikaa haaraadhaan jechuudha. Abbaa bira deemee akka nama gartee haaraa fuudhaarutti deemee maharii haaraa kennee fi deeffachuu hin danda'a. Amma obboleessi keenya sultaan jechuudha. Osoo fedhii qabaate yeroo tokko qofa waan hiikeef deeffachuu mirga guutuu qaba. Leannahu itti deddeebi'ee hin hiikne. Kanaafuu nikeen isaa kun gimmaashni hin jiraa miree lama jira tokko hiike. Deeffatuu hin danda'a. Sultaan dhiifama hojii yeroo meeqa gimmaashni hin jiru asli anatuuf beekame bareedaa kiyyamee tasgabbaa of lakkoofsa tokko tuqaati waan isin hin jedhu amma qaldillee yookiin hamzaatillee kitaaba qajeeli dubbisiiti bareechi. Wanti hamzaa neetworkiin qabe. Dubbisi bareechiti bareechi haa dubbisu hamzalleen jedhi walii galatti ani mucayyoo xallaa Eeshi amma sultaanii kiyyaa miti obboleettii kiyya immoo miidiyaarra ooftaniin dararinaa hin rakkisinaa sultaana makkana wana ayyee tani kaya duraanillee namaan mari'attanii waliin fuune namallee mari'attanii waliin loonillee namallee mari'attanii waliin hin rakkoo miti yoo jaalalleen jiraanne giddi wanni wajji jiraatan hin jiru. Hamzaa yoo jala kana jiraatan nu deebisa. Amma ta uumaanitti ta namummaatti ta biyyoomaatti deebina. Mucattiin tuni intala biyyaatti intala islaamatti salaata haa salaattuu haa burreessitu san isin abbaa manaattu beeka malee nun beeynu. Akka ammootu ilaalchi amma namoonni achi ilaalaa jirutti yoo akka jedhan waggaa 15 kana taate gana salatu wawaye masalata kana arkaan imaanaa islaamaa maal waan barbaachisu reefuu itti wajjabaa jechuun sooma salaanni andar ejidha ganaa nama barachuu barbaachisu kuni waajibni mucayyoo haadhan qabne himalle akkasumanatti fakkaatalle haati manaa yoo hin salaanne itti gaafatamaan abbaa manaati natti fakkaata goruu baadha dhiifama isinirrallee beekee mitiin qaraanillee so amma mucattiin tuni bakka salaataaf karaa rabbiitirra diddaaf dhiisan sanillee hin geenne dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Jaalaluma jidduu keessanii dhumee dhiise mucattiin tun akka himtutti kabajaan isinitti dhufte bikiraa jedhan saniin kabajaa ofii qabatte isinitti dhufte. Barsiifachuun qaraasisuun harkaana imaanaa salaata waa hunda barsiisuun irratti dhooguun isini tokko. Lammata haa ta'u keessatti akka waan aynannaas qabduuti jettan. Itoophiyaa san keessatti dubartiin xiqqoo yoo gizee mataa ol qabatte hunduma mana hundaa jira. Namni dubartii xiqqoo ol jette qabu namni dubartiin hin jibbi hin dhiyyisiifne hin bochifne hin jirtu wallahi. Nu hunda wajjin rakkataara. Amma akkaataan isii waa jibbisiisu afaan wal isii wallaalchisu salaata jibbisiisu kuni ija budaa san fa'a isinii galee miti. Amma karaa kanatti xiqqa shoora obsa waan dhabdan na fakkaata. Maaliif ani waan maatii keessallee narra ga'ee beekuuf ijoollee xiqqoolee quraana jibbisiisu osoo qaraatu yoo qaraan osoo irra bariif kufti amma ijoolleen xiqqooleen jechuu ta'u waggaa 10, 14, 15 tunniin mana nama hunda jira kun wallaahi isinii galee kanaafi jallina natti hin fakkaatu amma akkaataan isin himaa jirtan kun ija budaa harka namaa natti fakkaata isinii galee
kana waan ta'eefi ammatti eega isin bultiin isin hin taane erga dhiiftan ilmoo isin irraa qabdanii haadhan qabdu masruufa 5,000 gizee rabbiin laaffiseef naa ergaa jiranii jedhan jechuun baatirra yoo ergitan jireenya biyya Itoophiyaa isin keessatti 5,000 haadha ilmoo jaartii nama guddaati miti amma leeveliin isillee adda amma jaartiiwwan biraatirre manoor inda beetuuno amma isin leevelii maqaa keessaniitiin jiraatti 5,000 gizee takka isin shaayinuun dhuune tun isii baatirraa baatitti haadha ilmoo haadha manaa keessan ta durii jiraachiftiin in ulfaata hin jiraachifte isinillee erguuf yaadunu ikabdal wallahi gizee silaa rakkataa biraatu ufi qabdanii jiraachiftan kanatti jaartiin kaleessa wajjin turtan haati ilma keessanii ta hangafa isinii dhalte rakkatuun rabbiif nama biratti illee maqama keessanii iyyuu hin ulfaata wallahi dhugaan kana jechuudha feeta walit deebi'aa deebuu baadhaa isuu rakkoo biraati homaa miti soo kanaafi amma gaafa galtaniiti masruufa ilmoo keessanii ol nuusiisa waan fakkaatu godhaafi taani adeemsa keessa isin sirroomtee waan rabbii kanaan beekanii maaliif wal baratte wal hin saalfattu jira oromoon yoo walitti araaramtanillee karaan hin eeyyama jedhanii kun ustaadni hiriyyaa keessanii isinillee kan hima beektanii yoo araaramuu baattanillee rakkoo miti masruufa ol nuusiisanii dubbii biraan mootu lafarratti manguddoo biyyaa wajjiin fixadhaa isinin jechuudhumaa fi amma eega dubbii miidiyaa irra baate masruufa ol siisa. Asli galatoomi waan barnootaa jettee fi dhugaa isinitti yoo hime karabbi argu namnis na haa jaalatu yookiin na dhaga'ullee miti wallahi koomentilee taalii qallee ilaalaan jiru rabbi narra ragaadha barnoota akka isiin dhufte mucayyoon tuni tarii hanqina diinii qabdi jedhee eega barnoota addaan kutte jedhee fuudhee akka ijoollee oolmaa daa'immanii geessanitti konkolaataa keessa qabadhe si galee mana madarasaa geessee yeroo sa'aan galee konkolaataan achi dhaabbadhee fuudhee akka ilmootitti kunuunsee ila qaa'idaa nuuraaniyyaa ficcisiisee gaafa haflaa isii hamilee itti horee bakka sagantaa isii geessee akkasuma erga achirree baate bakka sadarkaa qur'aanatti ol darbanillee markaza ji'aan itti kafalee mana gaarii isii qopheessee si galee yeroo baatu ufii konkolaataan fuudhee bakki isiin barbaadde geessee isii bashannansiisee kallattii namni nama kunuunsu hunda akka ilmi namaa haqa dubartummaa san hattan haga uffata kiyya isii miiccisiisuu dhiisee alatti laawundarii fayyadamu gahee sadarkaa hedduu keessa dabaree asiin gahe waan gargaarsa isii 5,000 miti sanii olillee ergeefii jira maal rabbiillee na argaa namni sin beeka isillee ni beeyti amma wanni tare akkuma ati jette gargaarsa isii daa'ima tiyya takkitti miti ani akka isii 11 horatuu danda'a maaliif yoo ta'e qabaadhee osoo hin ta'in namaa ol ta'ee osoo hin ta'in hojjedhee argachuu danda'a ilma dhiiraati horatuun danda'a dhugaadha ammatti wanni sun bu'aan qabu garuu akkaataa adeemsa isaaniittu akkaataa jechoota isaanii akkaataa isaa yaalii kallattii garagaraan amma waa hunda himuu hin danda'u ana amma kabajaa jaarsummaa maalii jedhan malee kallattii hedduun na yaalaa turan haga sadarkaa karaa san keessa bahuu na dhoorgu wallahi rabbina arga namanatti himee jira ila bilbilanii nama ana waliin ture bilbilanii bakka sanitti magaalaa saniin na arganii yaalii biraan irra yaalan. Oduu sobaan isaara hin sobiin ati nama guddaan hin sobiin oduu ani ammoo dhageeffataa jiraa mi'a. Ani isii miti sumayyaan waa tokko quban qabdu dhugaa sitti himne amma reefi gisee asliin himattammoo himatte jedhuun sun isii miti ka himatu oduu kana olii gadi deeme nama biraati. Kalaas nama biraatu duuba jira itti taphatanii har'allee immoo miidiyaatti illee kabaase nama biraati. Kalaas waan waggaa lama ture waan achi ture keessanuu dubbattee birallee gadi xiqqaadha dabali gargaari amma guddatte barnoota jira waa hedduu jira uffata isiitu gatiin hin dabalanaan jechuudha. Qablee waggaa lama ture arsummaa fixannaan miidiyaa irratti si baasne malee. Isin kijibini waree kalaas sumayyaa
Wareen dhaabini dhiise dubartiin kabajaa Sumayyaa koi kaama dubbiin barisi waliin deddeebisaa. Sumayyaa miyuuti rambayin kalas dubbiin sibira tartee bar waan jaarsa musulmaanii waan namni simuru dhageeffatu waan taate obboleessi. Isaan irraa dhugaan tokko hin jiru. Dhugaan osoo jiraati nama rabbi laa tusalli ammallee itti amana wanni salaata waliin jiru. Yoo waa'ee salaataaf gadhiifte jetti arkaan islaamaa barattee jirti. Quraana barattee jirti. Arsitti ka jedhu dhufa. Arkaana salaata barattee jirti. Laaqobsaan amma keessaan si barreessu kana barreessi kaa yoo dhufte fooloo deebisi. Asli dhiisanii yoo jette salaata wanni caaleen jiru. Jidduun kennaaf jidduu rabbi wanni jiru salaata. Namni salaata dhiise kafaree jira. Nama kaafiraa waliin immoo bultii ijaaratu hin ta'u. Fakkeenyaaf namoota salaatumaa jecha salaanni waan xiqqaa miti. Aragaa isinitti bahu guyyaa wayii. Salaanni no amma bar bakka san maaltu xiqqashoo gaappii qaba beeytanii. Bakka amma isin salaata irratti adda addaan kuni intalli kuni gaa'eessaa miti. Haftuu guddoon fuune. Daa'ima xiqqoo reefu itti wajjabu fuutaan barsiisuun isin qabdi. Salaachisuun isin qabdi malee isin qabdu. Na sobsiisaa ishee abbaa feetanii fida. Daa'ima xiqqoo ganaa soomaaf salaanni itti wajjabin fuute hin salaattu kanaaf gadhiise jechuun nati gaayhoon hime aichaalum. Ani ukkoo waggaa 15 isin jettullee miti dhugaa yoo himne hin beeyti waggaa 15 umrii isii waggaa 15 qofaa miti akkanallee marumallee bar wanna wal miidhuun gaarii miti. Dhugaa sultaanii sultaan salaata fi sooma salaanni umrii meeqatti namatti wajjabaa waan himan yoo dhabe ile ijoollee akka shari'aatitti waggaa 7tti ajajaa salaatatti waggaa 10 aleehaa bi ashri waggaa 10 irrattumaa jedhe kitaaba irrattumaa jedhe waggaa 10 zambii fi diliinoo meeqarraa itti qabamu. Kanaafuu waggaa 15tti immoo sadarkaa biraati siigalee 10tti yoo tuman waggaa 15 sadarkaa biraati suni achumatti aayaa walii galatti yoo walii himne. Waggaa 7tti na jajjaa 10 irrattumtaa 15tti immoo waan itti deebi isiin immoo 15 oli barsiisellee arkaan islaamallee salaatallee yoo taate barattee no wallaaltee miti mucattii waggaa 14 fi intalli yookiin intalli waggaa 14 fi baatii 9 sooma yoo nyaatte yoo soomuu yoo baatte itti wajjabee soomni itti wajjaba. Asli isii waggaa 14 fi ji'a 9 miti mucattii itti wajjaba jedha bara. Yo fatwa bira yo barbaade nama bira gaafadhu ani amma waa'ee fatwa dhiisi fatwaan abbaa qaba bakka qaba ulamaa qaba bakka argaritti illee amma bakka tana ina ana bakka tanatti isinii waliin galu maaliif beektanii albassalechim hin bilchaanne bakka salaatan salaatu kanaaf dhiisee jettan kana tana anin fudhu gadillee nan seenu ana akka yaada biyyaatitti amantiin osoo hin taane akka amantiitti hin beeku ani qaraanetti yaafuu jaahilaa isintu beeka sheekonni ana gannan seenu maaliif innuu sababa itti qaba sababni itti qabu maa inni reefuyyuu itti ballage reefu waan kana reefu itti seenaa jirti akka nama barumsa kutaa tokko seenuti barsiisuun irratti jajjabeessuun yoo haadha abbaa bira jiraatte gahee haadha abbaati yoo haadha abbaa bira jiraanne mootu gahee dhiirsati intala durbaati. Ambakka kana naan fudhatamu. Asli galatoome amma